jirtu akkam jirtu nagaan keessan fayyaa keessanii amma bariitee ganama keessaa sa'aatii meeqa? Sa'a lama ganama keessaa sa'aatii lama warra kana maal jettaan warra as keessaa silaalaa jiru kana bultanii nagaa bultanii fayyaa jirtanii akkam jirtanii jennaan. Nagaan kana fakkaataa isiniin jennaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo waraabuun itti fufee jira samoona kana laayikii godha subscribe sheeriin illee nuuf godha isiniin jedha baay'ee tokko namatti tola yoo magaalaan immoo gaggaragalchee isin agarsiisa nafaana tura isiniin jedha daawwadhaa hunu burree agaadiddu odoo maasii elmanuu dhiitteen diddu yaa'an daaggoonuu giijimaa dha'u ilmaan koo durii shiftaa ta'u amboo gubbaa yaa baala goodarre akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu hadaamaa keessa jirraa hadaamaa deemaa jirraa karaa hadaamaa isin agarsiifnaa nu daawwadhaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu nagaa jirtu fayyaan keessan milkaa'inni keessan nageenyi keessan akkam jirtu Hi guys, magaalaan Hadaamaa ganama keessa sa'aatii lama kana fakkaatti kana bareeddi kun fooqii babbareedu Dubaayin fakkaatti ilaalaa isiniin jedha akkam jirtan nagaa jirtan fayyaan keessan nageenyi keessan badhaadhaami anis kunoo nagaan qabaa kunoo dhufee jira gama kanaanii kabajamtoota fi hordoftoota sa'aaduu jirtu akkam jirtu nagaan keessan fayyaan keessan nageenyi keessan maal fakkaata ana birallee nagaa isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa wanti ani isiniin jechuu barbaadu akka amma karaan deemaa jiru Maagiriishiina jechuun Maagiriishiina nama paaspoortii baafatu deemu paaspoortii maal irraa baafannoo nu geessii naan jedhanii nama waliin deemaa jira jechuudha. Egaa hiriira bakka san jiru rabbi sitti hin ergini namni ka biyyaa bahee irra kaganaa biyyaa bahuu deemutu irra jira jechuudha. Faayizawee biyya ofii keessa taa'u guyyaa qilleensa biyya ofii maaltu gahaa isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Iddoon kun iddoo karaa Firankoo garagaluudha. Viidiyoo kanatti kana fakkaata makiinaa keessatti kaameeraan xiqqoo isiin dabsee kaameeraa wayisa sirreeffachuu qaba ture yaa'u koppiraayit illee natti kennadheetiin sagalee jalatti waraabee jechuudha. Sagalee makiinaa baay'ee nama jeeqa namni si wacaa makiinaa keessa taaskii keessa jechuudha boota nama jiru kun kana fakkaata isin jedha kabajamoo fi daawwattoota kiyyaa hordoftoota sa'aaduu laayikii nu godhaa sabskraayibii godhaa isin jedha. Wanti kamiyyuu hanga feete yoo argite imala gaarii imala khayrii yoo imalte riskii miila deemu keessa jirti jedhanii biyya arabaa deemuudhaaf paaspoortii baafachuudhaaf lama addunyaa kalqii achitti baheetiin hin dhaabatu hiriira gaheetiin hin dhaabatu rabbiin isinitti ergini gisee achi fudhannee paaspoortii fudhattee mucayyoo naani wajjin paaspoortii fudhattee gisee dhuftu ol deebi'aa jirra jechuudha. Yeroo kana ammaa yaada kanatu natti dhagahame maaliin achi turre achitti immoo viidiyoo ol fuudhuu namatti dhiisan kibbisan keessa macarrasha irratti viidiyoo kaa'ee jira hanga tokko xiqqishoo wayiiti jechuudha kaa'eetiin jira beeytanii maal fakkaata
hiriira san jechuudha. Yoo namni akkatti viidiyoo ol qabe namatti fiiganii bootaa sana jechuudha. Bootaa migireeshinii san jechuudha. Hin danda'amu jechuudha. Walumaa galatti safara san dhaqanii viidiyoo lafa ol kaasanii waraabuun hin danda'amu. Isiniin jedha daawwattoota kiyya hordoftoota kiyya. Ani haga tokko yaalii godhee baay'ina namaa dinqishoota akka waraabeen jira. Kan waraabe san keessaa yoo argitanii isinitti mul'ata jedhee yaada viidiyoo gara boodaatirra jira. Kana fakkaataa isin jedha sitti mootu achuma barandaa jalatti mucaa wayii buna akooftii taarika wayiin isii gaafadhee seenaa wayii natti himte. Seenaa isii natti himte sanirraa barumsa gurguddoo irraa fudhadhe jechuudha. Kana fakkaata waan addaa waan isiin naa himte kana keessaa wanta qabadhe tokko. Egaan waan biraa nama nyaata waldaa obboleeyyantiyya wanni jette biyya arbaa deemitiin hojjedhee deebi'ee jette buna akooftii barandaa jalatti viidiyoo baay'inaan waraabullee na dhorgiti. Waraabame fachuu yaada kee kana sagalee kee kana si dhaggeeffadhannaan lakkii naan jette. Maalatti dhaamte biyya keenya kana keessattuu dalagatanii jijjiiramuun hin danda'ama. Akkuma sa'aatii 24 achitti dhaabannee hojjennu sanitti odoo asitti illee dhaabannee sa'aa 24 ka hojjennu taate hin danda'amaa jette. Miimaa akkamitti jedheen. Amma buna kana sa'a 8 halkan sa'a 8 ka'eetii waa'ee isaa yaaduu jammaree jette. Alhamdulillahi ingizii waggaatti torbaanitti yookaan ji'atti qarshii 40,000 hin calleeffadhaa jette. Tirfii kiyya jechuudha. Tirfii kiyya qarshii 40 hin calleeffadhaa. Qarshii 40 kanarraa wacii kiyya kiraayii manaa kiyya yoo qoxxobadhe biyaansi qarshii 20,000 galii hin galfadhaa jette. Biyaansi qarshii 20,000 galii galfadhu kana tu caalaa jette 50,000 100,000 Itoophiyaan dalaydu sanirra kanatu caalaa jette. Maalii jennaan birrii egaan kana fakkaatti jireenyi lafa kana ulfaattudha. Jidduudhaan namatu irratti dawwalee keessaa bahee itti deebi'e. Mucattii buna akooftu tana gaafii yoo gaafadhu isheen akkasnaan jette. Birrii biyya Arabaatti dalaganii 100,000 50,000 maallee arganii jedhanii hisaaban sanirra 20,000 ana asitti argadhu sanatuyyuu barakaa naa qabdi jette. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiin barakaa namatti haa godhu obboleeyyantiyya. Rabbiin barakaa namaaf haa kennu. Rabbiin bara salaamaa nama hulloosisu bara badduu keessa jirra. Biyya alaatii fi biyya keessallee jechuudha. Yoo sharafni gatii maallaqaa wal tare malee jireenyi qaala'insi rakkoon akkuma itti fufeetti jira. Maaliif rakkoon koronaa sanirraa nutti as dhufte inshaallah rabbi nu haa laaffisu laaftuu fi rabbi nu haa kennu isiniin jedhaa. Bakka jirtanitti rabbuma keessan kadhata. Kan itti barakaa godhu rabbuma. Hunoo alamni akkatti baheetiin paaspoortii fudhatuudhaaf deema. Akkatti nusuuta jedhee waraabee hanga kanaa isiniin jedha. Baay'inni namaa baay'ina seenaa. Kunoo kasalfii dhaabatanii isiniin jedhanii. Kana haxirrirraan suuta jennee akka nama bilbila namatti haasa'aa jiru waraabnee isiniin jedha. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo eegasii foolee dhuftee deemaa namaan jetti. Ana ofii kiyyaa paaspoortiidhaaf hin seenne namatu keessa jira nama sallaaluudhaaf achi seene jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha. Egaa seenaa mucaa wantu naa himterraa tabuna akooftutu naa himterraa baay'ee waa baay'ee qabadhe waa baay'eetu naaf galii waa isin jettu isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa wanti addaa wanni ani argite isirraa hubadhe takka waan barakaa sanii hundi keenya biyya Arabaa tana keessa dalaynee arginee dalagaa argine tana keessa wanti ani argite isirraa gaafsifadhe
isiin taasifamtee xiinxaltee haa ta'u waan argitee irra geetti qabdi jechuudha. Inshaallah hunda keenyaafuu rabbiin nu haa laaffisu waan jabaate jalaa rabbi salaamaa nu haa baasu. Karaa diimaa kana irra hin deeman jechuudha. Karaa diimaa kana irra hin deemanii karaan irra deemamu kan namni amma irra deemaa jiru kana kan amma isin agarsiisaa jiru kana kun saayikilii irra deema. Saayikiliin irra deemti. Yoo namni achirratti bahee qixaatii qabaa jechuudha amma kana fakkaata obboleeyyantiidha. Daawwadhaa viidiyoo laayikii sabskiraayibidha waan jabaate hundaa rabbi jalaa najaa nu haa baasu rabbi salaamaa nu haa baasu rabbi nu haa tolchu isiniin jedha. Biyyi immoo akkatti bareedaa jirti akkatti tolaa jirti biyya teenya akkana tolaa bareedaa jirtu tan irratti immoo kadhama rabbiitti barbaachisaadha. Rabbii kennaa yoo kadhanne jalaa baana waa hundaa jalaa fuyyuu isiniin jedha. Rabbi salaamaa nu haa baasu nu haa tolchu jiruu warra jiruun toltee rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Kanaaf nagaan naa turaa. Ciao ciao bye bye isiniin jedha.